Ishee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'a barnoota gaarii ta'e tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Barnooti kun tokko barnoota lamadha. Tokkoffaan akkamittiin ispeesii yookaan ispeesii keenya firii godhachuu dandeenya kan jedhudha. Lammaffaan immoo akkamitti aappii meegaabaatii haa ta'u hojjetachuu dandeenya kan jedhudha. Appilikeeshinii kana kan inni barumsa kana isiniin barsiisuu fi barnootaafidha malee akkasiin obbolaa keessan deebitanii ittiin miidhaniif isiniin jedha. Appiliitar Pro kan jedhu kana seetingii keessa anteni keessa galuudhaan buufadha. Chaanaalii teelegiraamii keessa galuudhaan buufadha. Kana dura namoonni maatii chaanaalii kiyyaa hin taane immoo maatii chaanaalii kiyyaa ta'an isiniin jedha. Kanaan booda Select Pro App kan jedhu jira. Appilikeeshinii kanaan duratti hojjetame qabaachuu qabdu. Appilikeeshinii kanaan duratti hojjetame immoo chaanaalii kiyya irratti argachuu ni dandeessu jechuudha. Facebook Hacker kan jedhu kanaan hin hojjetamu. Haala salphaadhaan akka inni kookabii jennee 999 kan jedhu kanatti ni buna. Haala kanaadhaan sarchiin goona. Sarchiin gochaa jira. Haala kanaadhaan nu fida jechuudha. Haala salphaadhaan as keessatti bilbila lakkoofsa bilbilaanii guunnaa jechuudha. Kunoo haala kanaan kunoo lakkoofsa bilbilaan as keessa barbaaduudhaan itti guutaa jechuudha. Haala salphaadhaan faayil seevd gaafa inni jedhu immoo akkamitti faayilicha immoo seevii gochuu dandeenya. Dhiifama viidiyootu isinitti baay'ata jedheenna namoonni daataadhaanis fayyadamtan jirtu reeni. Kunoo haala kanaan lakkoofsa bilbilaa as keessatti lakkoofsa bilbilaa kan mataa keenyaatti guuttannaa jechuudha. Kunoo haala salphaadhaan ishee gadi qabee ture kanatti bu'uudhaan seevii gochuu ni dandeessu. Gara dudduubaatti deebinee biildi kan jedhu kanatti ni bu'uudha. Amma inni seevii godhutti ni eennaa jechuudha. Kanaan booda inistaal godhi nuun jechaa jira. Wanta nama gargaaramu keessaa kun haala salphaadhaan inistaalii ni goona. Akkuma appilikeeshinoota warra kaaniitti inistaal ta'a jechuudha. Inistaal nuuf ta'a jechuudha. Kunoo addaan goona. Amma immoo akkamittiin keessa deemnee faayila isaafaa jijjiiruu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Kunoo appichuma isa sila hojjenne Facebook Hacker kan jedhu kana faayil kan jedhutti ni buuna. As dabarreetii kunoo ediitii ishee jettu kanatu jira. As keessaatii faayila keenya keessaatii kan barbaanne fuunee loogoo isaarra godhachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaan booda namichi appilikeeshinii kana nuun dabarsineef kuni haala kanaan itti bu'aa jechuudha. Appilikeeshiniidha waan ta'eef banuun isaanaafuu haala kanaan start kan jedhu kana fidaa fi akka wanta feesbuukiin hatamu jedhu start kan jedhutti gaafa inni bu'u kunoo haala kanaan kana gaafa ta'anii jechuudha. Siimii kamiin bilbiluu barbaada jedhanii gaafa inni siimii tokko isaatti bilbiluu asiiti birrii isaa sana daayirektii jalaatii fudhatee meegaabaatii ittiin nu bita jechuudha. Kun barnoota tokkodha. Guyyaa itti aanu immoo akkamittiin ispeesii fudhachuu dandeenya kan jedhu isiniif hojjedha. Guyyaa biroo walitti deebina. Namoonni chaanaalii keenyaa fi maatii chaanaalii keenyaa hin taane ammoo maatii chaanaalii keenyaa ta'an isiniin jedha. Galatooma.